Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolian ilman oromo baga jiraatani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ani jira bolian ko undum tikesanu tube kadiya jalatiyo sentani laltani subscribe like goda bolian tiya comment share godati yaada kesanille ibsada bolian tiya wala guddifnu kanatti ansuni YouTube jala wasentan obboleeyyan kiyya harkaa fi gatii hin kafaltanii subscribe godha obboleeyyan koo subscribe godha jazakallahu khairani subscribe godha obboleeyyan tiyya YouTube kiyya tuubee Khadija jedhu kana akkuma waliin argaa jirtanii waliin argaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf raayyaa abbaa machaa fakkeenyaaf ani subscribe dura godhee kunoo as keessatti raayyaa barreessattanii maqaa kiyya yeroo barreessa hin bahu dhiifama asirratti fakkeenyaaf kunoo kuna raayyaadha akkuma argaa jirtanii maqaa kana gadi dhooftanii kanaafiyyuu kunoo asirratti jarasa sana dhooftan jechuu obboleeyyan tiyya isii kanoo dhooftan dura subscribe godhee saliin kun isinii baa jechuudha. akkanatti yoo ta'e subscribing wanti ani gadi dhiisu akka isin irratti hin buun ofirraa cuftan jechuudha. Asiin immoo kana dhooftanii ka gubbaarraa kana dhooftanii kunoo ta'a akka bilbilaa jirtu ta gubbaa tana akka isii tana yeroo dhooftanii wanti ani gadi buusu daqiiqaa takka keessatti isin bira ga'a jechuudha. Isii kana dhooftan akkasii obboleeyyan kiyyaa viidiyoo kiyya gadha. Like share godhuun jara salleedha yaa obboleeyyan kiyyaa commentii waan barbaadan commentii jalatti barreessaa yaada keessan ibsadha. Rabbiin inshaallah nama khayrii walirraa baratee wal barsiisu nu haa taasisu. Obboleeyyan koo kanumatti aansuni waan xiqqishuu nasihaa xiqqoo isiniif dhaama jedhe obboleeyyan kiyyaa kanatti aansuuf hin argitaniin barnaamija aappii kana jechuudha. Barnoota salaataa jedha waan xiqqishuudha jechuudha. Namni salaat keessatti of shakkaa salaattanii of shakkaa hin salaatinaa jechuudha. Sirriitti addaan bafattu jechuudha. Bilbila keessan irraa laalaa akkasitti salaata keessan shakkii irraa bafattu akkuma ulamaa'onni kennaa beektonni kennan kan guyyaa nu barsiisaa jiran isinillee immoo tuyyuu itti yaaddanii barachuu qabdan jechuu. Kanaafiyyuu aappii kana hin buufattu obboleeyyan tiyya. Isa kana Play keessaa argattu ifamaaf dhufa deema. Isa kana Play keessaa argattu jechuudha. Kun akkuma argitanii Play keessatti barreeffattu an dura buusee jira sana margisiisuu fi barnoota salaataa jedha. Kun barnoota afaan oromoo barnoota salaataa akkasitti baqa qubee barnoota qubee afaan oromoo akkuma isin barbaadaniin jira barnoota salaataa jettanii buufattanii kun an dura buufadhee jira. Kanaafuu pinjinni keessa galaa obboleeyyan tiyya rabbiin isin haa jaallatu rabbiin isin irra haa jaallatu. Kun akkuma argaa jirtan tartiibaan jechuudha. Tartiibaan salaata keessan akkataatti salaatan arkaana islaama kun akkuma argaa jirtanii ka beekus inuma jira kan beeknillee inuma jira. Afaan oromootiin barattu jechuudha obboleeyyan tiyya. Afaan oromootiin sirriitti kun dubbifattanii arkaana islaamaa guutuu isaa kun asirratti argattan jechuudha. Kun arabilleen asirratti jira oromeeffalleen akkasitti barraa'ee jira jechuudha. Akkasuma gadi deemtanii arkaana imaanaa kun asumarra akkuma argitanii dhaabbata salaata wuduu'a akkuma argitan kana hunda isaa gadhooftan tartiiba isaatiin barraa'ee isiniif jira. Kanaafiyyuu aappii kana buufadhaa akkaataa itti wuduu'atanii aappii kana buufadhaa irra fayyadamaa isiniin jedha. Dalagaa salaata keessatti jiranii salaata jumaa akkuma jiru dogongora salaata keessatti jiru shakkaa salaaturra addaan baafattanii salaatutu irra gaariidhaan itti fakkaate. Kanaafuu obboleeyyan tiyyaa nasihaa xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu irraa barattanii
ulamaa'onni keenya beektonni keenya halkaniif guyyaa rafaan jiranii nu barsiisaa jiranii kanaafuyyuu isaan irrallee inuma fudhannu juwaala keenya irrattillee gadi buufannee hordofnee akka sammuu keessatti hafisnee nullee deefnee mootuu naa barsiifnutti barachuu qabna jechuudha obboleeyyan tiyyaa jazaakallahu khayran. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.